Maaksiim Gorgiin akkas jedha. Waan gaarii keessa koo jiran hunduma isaa kitaaba irraa hin argadhe. Namoota baratanii fi qorannoo gaggeessaniin kitaabota barreeffaman yoo kan hin dubbisne ta'e addunyaa waa'ee namoota beekuu hin dandeenye keessa jiran jechuudhaan dubbata. Kitaabonni waan garaagaraatiin barreeffamuu danda'u. Kuun isaanii barsiisuudhaaf, kuun isaanii bashannansiisuudhaaf, kuun beekumsaaf, seenaa fi aadaa dhalootatti dabarsuudhaaf barreeffame. Tole akkam jirtu hordoftoota keenya. Bakka gara seenessaa podcast nagaan dhuftan. Maqaan koo Seenessaa jedhama. Chaanalii kanarraa qabiyyee baay'ee isin barsiisuu fi jireenya keessan akka jijjiirrataniif isin gargaaruuf qophaa'ee ni argattu. Hayyee har'a immoo kitaaba addunyaa irratti afaan garaagaraatti hiikamuudhaan koppii miiliyoonota hedduudhaan gurguramee fi namoota baay'ee jireenya isaanii ittiin jijjiirratan sagaleedhaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qabiyyeewwan gaggaariin nuyi gadhiisnu akka isin jaalan darbineef laayik, sabskiraaybii fi notifikeeshinii rukutuu hin dagatinaa. Cuunfaa kitaaba How to Win Friends and Influence People Dale Carnegieedhaan barreeffame hiikni isaas afaan Oromootti akkamitti hiriyoota horachuu fi namoota irratti dhiibbaa uumuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu waliin turuudhaan jireenya keessanitti jijjiirama guddaa kan ittiin argattan kitaaba ajaa'ibaa kan akka dhaggeeffattan affeerraa keenya. Dale Carnegien kitaaba yeroo irra dabarre kan nama gargaaru keessaa sadarkaa duraatti irratti argama. Kitaabota jireenya keenya akkamitti akka milkaa'inaan gaggeeffatan nu gorsan keessaa isa tokkodha. Namoota waliin walitti dhufeenya ijaaruu keessatti sirriitti kan nu gargaarudha. Kaayyoon beekumsaa beekuu qofa osoo hin taane ittiin jiraachuudha jedha falasamni Herbert Spencer. Akkuma beekamu namni sammuu waa baruu isa dandeechisu malee beekumsaa miti qabatee kan dhalatu. Waan hundumaa kan baratu booddee jiraachatii barata barachaattis immoo jiraata. Kitaabni Dale Carnegie kunis jireenya jiraachatii akkamitti akka barannu nutti agarsiisa. Egaa Dale Carnegien eenyudha? Nama akkamii yoo ture kan waliin ilaallu ta'a. Dale Carnegien maatii hiyyeessarraa kan dhalatanidha. Akkuma maatii qotee bulaa hundumaa jireenya rakkisaa barumsaaf hin mijanne kan dabarsedha. Maatiin isaa qarshii gahaa waan hin qabneef koolleejjii hordofuun baay'ee namatti ulfaatu ture. Yeroo hundumaa uffata jijjiirratullee waan hin qabneef onnatee barattoota hiriyoota isaa cinaa dhaabbachuuf illee baay'ee kan qaana. Kun immoo dhawaata akka inni ofitti amanummaa dhabuu fi gadaantummaa akka itti dhaga'amu isa godhee ture. Haa ta'u malee gorsa haadha isaa hordofee kilabiiwwanii fi falmiiwwan garaagaraa mana barumsaa garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan ofitti amanummaa guddaa akka qabu gargaareera. Cuunfaan kitaabichaa seenaa barbaachisoo ta'an waliin boqonnaan akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Boqonnaan tokko akkas jedha. Tooftaalee bu'uuraa namoota amalaan qabu keessatti nama fayyada. Pirinsipilii tokkoffaan namoota qeequu fi balaaleffachuu qabu jechuudha. Namni tokko dogongora hojjechuu isaa hamma jechaan itti dhiphattu ilaaluudhaaf sochii qaamatiin ibsuuf ni dandeecha. Mee dogongorteeta jettee ittiin ta'a jedha. Dogongora isaa amanee kan sirraa fudhatutti fakkaata? Gonku. Sababni isaas beekumsa isaa, dandeettii waa madaaluu isaa fi kabajannoo ofii qabu waan tuqxeefidha. Sirumaa faallaa isaatti sitti deebisa. Siin falmuudhaaf of qopheessa. Erga mufachiistee booda sababa hagam amansiisaa ta'e osoo dhiyeessiteef iyyuu tole jedhee sirraan fudhata. Namni tokko dogongora jettee kan tilmaamtu yookaan itti amantu yoo ta'e itti muudhaaf akkana jettee jalqabde gaarii sitti hin fakkaatu tole akkasii ani immoo akkan itti yaade xiqqoo ishee kanarraa addata kan ta'edha. Dhugaa dubbachuuf ani dogongoree ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee immoo yeroo itti dogongoriin jira. Haa ta'uti garuu akkan sirriitti hubadhu sirreessuuf mee sirriitti dhimmicha haa qorannu jettaan. Kun kaa ajaa'iba siifu nama silaa falmiidhaan mataa si buruksuuf deemu akka inni qabbanaa'u godhu. Ani dogongoreera ta'a yommuu jettuun itti tola. Anatu dogongoree jennaan si falmuun deemu jechuudha. Sana booda dhugaan eenyu bira akka jiru ni beekama. Sila anniisaa baay'ee kan balleessitu salphumatti gara waliigalteetti deemta jechuudha. Lola Geetisberg booda pirezidaantiin Abrahaam Lincoln waraana jeneraal Meediif loltoota jeneraal Roobert Iilii hordofuu dhabuu fi waraanicha injifachuu dhabuu isaatiin jeneraal Meediitti baay'ee mufatee ture. Haarii qofaan hin hafne ture. Xaalayaa barreesse irrattis kana booda waan guddaa sirraan eegu. Humna waraanaa isaanitti erga marsitanii maaliif ajjeesuu fi boojuu dhiistan? Waraana kana haala salphaan xumuramuu kan danda'u dadhabbina hooggansa keetiitiin nu harkaa ba'anii jedhee xaalayaa san barreesse. Lincoln xaalayaa cimaa akkasitti nama muufachiisu barreesse kana muufannaa fi aarii isaa guddaa qabu achi keessatti ibsateera. Haa ta'u malee xaalayaan kun kan ergame isinitti fakkaata? Gonkumaa xaalayaa sana gonkumaan ergine ture. Maaliif hojjette qeeqni bu'aa qabeessa akka hin taane yaaduudhaan. Lincoln jechoonni qeeqa ciccimoo fi nama aarsan kun hariiroo isaanii miidhuu malee bu'aa gaarii akka hin finne hubatee xaalayaa san erguu fidhiise. Xaalayichi kan argame erganni aangoo gadhiisee erganni du'ee booddeedha. Kana jechuun garuu jeneraal Meediif dogongorri isaa itti himamuu hin qabu jechuudha. Haala kabaja namummaa isaa hin tuqnetti ta'uu qaba jechuudha. Seenaan kun qeeqa caalaa hubannoo fi gara laafina walii qabaachuun barbaachisaa ta'uusaa cimsee kan nu hubachiisudha jechuudha. Lammaffaa irratti pirinsipilii lammaffaa maal jedha? Kitaaba kana keessaa pirinsipilii lammaffaan dinqisiifannaa amanamaa ta'e garaarraa kennu. Namoota yommuu walitti dhufnu, namoota yeroo waliin hojjennu, namoota yommuu wajjin jiraannu dinqisiifannaa amanamaa ta'e garaarraa kennu. Fakkeessuu osoo hin taane jechuudha. Chaarles Schwab gaggeessaa ajaa'ibaa jaarraa 19 keessa namoota yeroo sanii keessa hunda caalaa mindaa olaanaa waggaatti doolaara miliyoona ol nama kaffalamaa ture. Kan ammoo kan argachaa ture beekumsa waa'ee sibiila oomishuu injiinaroota hunda ol qabaatee miti. Sababni isaas namoota kunneen caalaa namoota dandeettii waliigaluu guddaa waan qabuufidha. Soo jireenya keenya keessatti qarshii guddaa hojjechuuf piroofeeshinii ari'uu qofti gahaa akka hin taanee fi dandeettiin namoota waliif galuu, dandeettiin namoota waliin hojjechuu iddoo guddaa akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Industirii gurguddaa Ameerikaa jalqabaa keessaa tokko kan ta'e yeroo pirezidaantii dhaabbata Beetlehem Stiil ta'e hojjechaa turetti hojjettoota qeequu fi ifachuu caalaa namoota dinqisiifachuun akka oomisha dabalu gochuudhaan beekama ture. Shuwaab hojjettoota dogongora isaaniif qeequu mannaa waan isaan sirriitti hojjechaa jiran barbaaduudhaan garaa irra
isaan faarsatu. Dinqisiifannaa inni godhuuf kun dhugumaan hojjettoonni gatii akka qaban akka itti dhaga'amu waan godheef caalatti akka hojjetan isaan kakaasatu. Haalli kun oomishtummaa dabaluu fi naannoo hojii gaarii akka uumamu achi keessatti taasiseera. Pirinsipilii sadaffaan nama biraa irratti fedhii hojii kakaasu. Namni waan tokko hojjetuuf mala tokko qofatu jira. Innis maal akka ta'e beektaa? Namoonni fedha isaaniitiin akka hojjetan fedhii turu. Yeroo hundumaa kana yaadadha. Kana ala malli biraan jiru. Dhugaadha shugguxii mataa irratti qabdee qabeenya isaa irraa saamuu ni dandeechata. Yookaan immoo hojjetaa tokko hojii irra si ari'a jettee sodaachistee hojii baay'ee hojjisiisuu ni dandeechata. Haa ta'uti garuu kunneen kun karaa dhiphinaati waan ta'eef namoota waliin gara lolaatti geessa malee baay'ee sin fayyadu. Uumama ilma namaa keessaa fedha namoota kaan biratti barbaadamaa ta'anii argamuu fi yookaan immoo nama guddaa yookaan nama milkaa'aa ta'anii argamutu jiru. Kun fedha ilma namaa keessa jira. Uumama namaa keessa, neecharii namaa keessa jechuudha. Sababa kanaaf namni biizinesii, daldala, aangoo fi kanneen kana fakkaatan irratti kan baay'inaan wal lolu, kan baay'inaan wal ajjeesu. Uumama ilma namaa keessa jira. Kanaafuu kan fayyadamuu akka qabdu yeroo hundumaa hin dagatu. Deel Kaarnigii seenaa daldala tokko kan mala isaa jijjiiruun gurgurtaa isaa haalaan fooyyessee fi bu'aa guddaa itti argachaa ture dubbata. Duraanii daldaltichi yeroo baay'ee diizaayinii ofii jaallateen qopheessee maamiltoota barbaaduu deema ture. Erga hojii isaa xumuree booda maamiltoota sana argachuu deema ture. Suni garuu gabaa gaarii isaa fiduu hin dandeenye. Bu'aa buufachuu hin dandeenye. Leenjii kana erga barreessa kitaaba kanaa Deel Kaarnigii irraa fudhatee waan qabu gurguruuf yaalu manna maamiltoota isaa maal akka isaan barbaachisu yaaduu jalqaba. Maal akka barbaadan gaafachuudhaaf keessatti murteessa. Fedhii isaanii hubatee oomisha isaa akka furmaata fedhii isaaniitti dhiyeessuun oomisha isaa fedhii cimaa uumuu danda'eera. Yeroo tokko akkas godhe diizaayinii meeshaa farnichariin xumurame gaggeessaa kaampaanii tokko bira fuudhee deemee akka itti xumuruuf gaafate. Diizaayiniin kun diizaayinii xumuramneedha. Meeshaa kanaanii fidee dhufeera. Mee kana naa laalitoon itti naa xumuree jedhe. Gaafa kana gaggeessaan kaampaanii kanaa gammachuutti dhaga'an. Maaliif kabajni kennamee fira kan waan kanarratti ogummaa waan qabuuf baay'ee itti gammade. Namichis maal jedheeni amma hojiirra hin jira kaa'itii deemi guyyaa biraa boru kootu fudhadhu jedheen. Akkuma sanuu gaggeessaan kun diizaayinii kana ofii isaatiif hojjetee itti xumuree lafa kaa'ee isa eege. Gaafa meeshaan kun xumurame eenyutu fudhate sitti fakkaata. Hojii harka isaa waan ta'eef itti bareedee yeroo farnichirri sun hojjetamee xumuramutti gama kaampaaniitiin gaafatamee akka bitamu godhee jechuudha namicha. Maaliif hojii harka isaa waan ta'eef baay'ee itti gammada kan namni hojii isaatti baay'ee gammada. Seenaan kun fedhii nama biraa irratti xiyyeeffachuu amala isaanii irratti dhiibbaa gaarii geessisuu agarsiisa jechuudha. Fedhii kee qofa osoo hin taane kan yaadu qabdu fedhii nama biraa namni biraa maal barbaada kan jedhu. Boqonnaan lama karaalee jaha namoota of jaallachiisan jedhu. Pirinsipilii tokkoffaan as jala jiru namoota birootiif fedhii dhugaa qabdu agarsiisu. Pirezidaantiin Theodore Roosevelt pirezidaantiin Ameerikaa namoota fedhii dhugaa qabaachuudhaan beekama ture. Nama tokkoon osoo waliin argin dura fedhii fi seenaa isaa qoratu ture. Yeroo isaanitti mata dureewwan tokkoon osoo waliin argin dura nama tokkoon osoo waliin argin dura fedhii fi seenaa isaa qoratu. Yeroo isaanitti mata dureewwan isaanii barbaachisoo ta'an qabatee qoratee dhiyaatan. Fakkeenya namni tokko waa'ee fardeenii yoo jaallate Roosevelt waa'ee fardeenii sirriitti itti qophaa'ee isaa wajjin maratu. Xiyyeeffannaan inni kennu kun namoonni sun isa biratti barbaachisoo akka ta'anii fi kabajni akka itti dhaga'amu kan godhe si'a ta'u kunis walitti dhufeenya Roosevelt wajjin qaban baay'ee cimseera jechuudha. Hiriyoota hojjechuu yoo barbaadde hiriyoota horachuu yoo barbaadde mala salphaa isarraa baratu mala salphaa sareerraa baratu. Sareen fageenya irra yommuu si ilaalu eegee isaa arguuf danda'a. Isaanis kan godhuuf jaalala sitti agarsiisu malee fedha biraa qabaatee miti. Qarshii sirraa bidireeffachuuf miti kan si barbaadu meeshaa sitti gurgurachuuf miti waa biraallee miti. Akka akkasin taanatu beekta. Haa ta'uti addunyaa kanarraa bineeldota jiran keessa jiraachuuf hojjechuun kan isaan barbaachisne. Saree qofa ta'uu yaaddee beekta. Lukkuun jiraachuudhaaf killee buusuu qabdi. Saanii aannan kennuu qabdi. Sareen garuu jaalala qofa kennee jiraachuu danda'a. Namoonni nu haa jaallatan hoo jennee waggaa lamatti namni tokko iyyuu nu jaallachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu aniifates fedhii namoota biroo hubachuudhaaf haa yaallume. Namoonni gara keenya nu barbaadanii haa dhufan jennee eeguu haa dhiisu. Akka noo goone yeroo gabaabaa keessatti hiriyoota baay'ee horachuu dandeenya. Dhugaan osoo kana ta'ee jiru ani tasis namoonni jireenya keenya keessatti mul'achuudhaaf yommuu dhamaan ni agarra. Haala kanaan hiriyoota horachuu hin danda'amu. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni waa'ee keetii dantaa hin qaban. Waa'ee kootiifis dantaa hin qaban. Galgala, ganama, guyyaa waa'ee ofii isaaniitti kan yaadaa oolan. Mee gaafii tokko si gaafadha. Suura hiriyoota kee baay'ee waliin kaate osoo siif fidanii dura suura eenyutu ilaala? Hin shakkitamu dursitee kan kee ilaalta bara. Namoonni akka nu jaallatan dursinee ofii keenyaaf jaallachuu qabna jechuudha. Akkasitti fakkaatu. Ati waan jaallanne namoonni kan si jaallataniif sababa maal qabu? Pirinsipilii lammaffaan fuula ifaan nama simachuu. Namoota fuula ifaan simachuun namoonni akka kabajamanii fi barbaachisoo akka ta'an akka itti dhaga'amu waan godhuuf walitti dhufeenya gaarii namoota waliin akka qaban nu gargaara. Yeroo isaan gara keenya deeman seeqatii isaanii eegu. Namoonni akka nuuf raawwatan waan barbaannu nuus gochuuf qabu. Taphni guddaan addunyaa kanaallee akkas jedha. Yoomii fi eessatti kan jedhuuf immoo yeroo hundumaa fi bakka hundumaa. Pirinsipilii sadaffaan maqaan nama tokkoo nama sanaaf sagalee afaan kamiyyuu caalaa mi'aa ta'uu yaadadhu. Jiim Faardiin nama siyaasa beekamu nama siyaasaan beekamuu fi dandeettii maqaa yaadachuu addaa qaba ture. Maqaa namoota wal argee qofa osoo hin taane waa'ee maatiif jireenya isaanii bal'inaan yaadachuun isaan gaafata ture. Dandeettiin kun immoo walitti dhufeenya cimaa akka ijaaru namoota waliin namoota kumaatamaan lakkaa'aman akka moo'atu gargaara. Milkaa'inni isaa siyaasa keessatti baay'inaan inni maqaa namoota yaadachuu fi itti fayyadamuudhaan kan ka'e irraa ture. Yeroo tokko qorannoo godhame bilbila 500 bilbilamee telekoom irratti jechoota waraabaman keessaa si'a 3,990 kan godhame kan dhagahame irra deddeebiidhaan aana kan jedhu. Qorannoo kanarraa akka hubannutti namni hunduu eenyuun akka jaallatu siigalee re'ee yaada. Pirinsipilii afuraffaan dhaggeeffataa gaarii ta'e. Namoonni waa'ee ofii isaanii akka dubbatan jajjabeessu. Guyyaa tokko irbaata irratti Deel Kaarnigiin ogeessa biqilaa tokko waliin wal argee wal baree ture. Kaarnigiin waa'ee ofii isaa dubbachuu caalaa ogeessa biqilaa kana waa'ee hojii isaa gaafachuun fedhii
dhugaa qabu isatti agarsiisa. Ogeessi bilbilaa kunis sa'aatii dheeraa waa'ee ofiisaa kanaa yoo ta'u boodarra Kaarnigeen waan baay'ee xiqqoo dubbatus Kaarnigeen nama haasaa gaarii sirriitti beeku jechuudhaan baay'ee isa jajjate. Maaliif Kaarnigeen dhaggeeffataa gaarii ture, sirriitti dhaggeeffataa ture waan inni haasa'u. Waa'ee ofii haasa'u caalaa waa'ee ofii haasa'u manna nama san sirriitti gurratti kennee waan dhaggeeffataa tureef jechuudha. Seenaan kuni dhaggeeffataa gaarii ta'uun akkamitti namoonni gatii akka qabaatan akka itti dhaga'amu waan godhuuf walitti dhufeenya gaarii akka namoota wajjin uumnu akka dandeenyu kan ibsudha jechuudha. Piriinsiipilii shanaffaanii gama fedhii nama biraatiin haasa'u. Nama tokko jechuun namni sun baay'ee akka garaa laafu godha. Kana sirumaa maaliif mana keenya keessan jalqaba? Haati manaa ta'e waan gaariidha jettee yaaddu qabaachuu ishii nafu. Hoo xiqqaate jireenya keessatti yeroo tokko waan gaariidha jettee yaaddu irratti argiteetta. Osoo akkas ta'uu baate ammaa silaa hin fuutu ture. Jireenya waliin hin yaaddu gaa'elan godhattu. Mee yaadi waa'ee bareeduma ishii erga ajaa'ibsifattee waggaa meeqa ta'eera? Yaadadhume dubartiin fuune ajaa'ibsifachuun waa'ee fedhiiti. Niitii fuute ajaa'ibsifachuun garuu jireenya kee keessatti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jireenya keessa sirreessa waan ta'eef dubartiin takka akkas jaallatu gochuu barbaadda waa'ee ishii taasisa. Kun yaada Dooroozii Deeksi namicha yeroo tokkoon dubartoota 23 jaalalaan kuffisee qabeenya isaanii hunda maqaa isaatti jijjiirse. Nama tokko waa'ee isaa yeroo dheeraa amma barbaadde fittaasa si dhaggeeffata. Egaa kan namoota biratti jaallatamuu yoo barbaadde namni sun akka barbaachisaa ta'e akka itti dhaga'amu godhi keessa. Yeroo bilbilaan haasoftullee sagalee baay'ee isa yaaduu kee agarsiisuun itti taasisa. Nama addaa akka ta'e akka itti dhaga'amu godhi. Sana booda namichi kun baay'uma garaa sii laafaa jechuudha. Raafuu Waaldoo Emersanii fi ilmi isaa jabbii tokko harkisanii gara mana kuusaa tokkotti geessuuf yaala ture. Jabbii xiqqishuudha. Dhiibanii gara fuulduratti akka deemtu harkisan ture. Jabbiin garuu diddee duubatti of dhiibdi ture. Intalli xiqqoon hojjettuun isaanii dhaabattee ilaalatu. Jabbiin sun akka salphaatti deemtuuf gara isaanii deemtee quba ishee akka xuxxoo afaan keessa gootee fi deemsiste. Suuta jettee gara mana kuusaatti geessite. Jabbii san humnaan dhiibuurra waan isheen barbaaddu kennitee fi fedha ishiitiin akka deemtu gootee jiru. Ilmi namaallee akkasuma humnaa fi aangoo fayyadamtee achii gadi dhiibuurra yaada isaa hubattee yoo kan isa wajjin walitti dhufeenya godhatu ta'e namoonni si wajjin hojjechuudhaaf waan duubatti deebi'aniif. Seenaan kun kan agarsiisu namoota maaliif wanta tokko akka raawwatan tiksiknii hubachuu fi fedha isaanii eeguudhaan wanta barbaannu san nuunis milkeeffachuu akka dandeenyudha. Boqonnaa 3 akkaataa yaada namoota mo'achuu danda'amu. Tokkoffaa falmii mo'achuuf falmii irraa fagaachuu qofa fallisaa jedha. Falmii mo'achuuf falmii irraa fagaachuu qofa fallisa. Kaarnigeen nama falmii cimaa ture. Nama baay'ee namoota baay'ee falmiidhaan mo'ate. Dhumarratti garuu wanti inni mirkaneesse yoo jiraate namoota wajjin wal falmuun barbaachisaa akka hin taane. Maaliif seetan namoota wajjin wal falmitee yoo mo'attes yoo mo'atamtes sin gammadu. Yoo mo'atte namichi sun baay'ee keessa isaatti akka kabajni isaa tuqametti akka qaana'etti akka wallaalaa ta'etti namoota biratti baay'ee qaanaa waan ta'eef ijaan argaa kan barbaadu namichi sun isa booddee baay'ee si jiba. Namni sun akka qaaman si miidhutti illee si barbaaduu danda'a. Maaliif kabaja isaa tuqame kabaja namummaa isaa. Falmii Kaarnigeen falmii cimaa waa'ee tapha Shakispeer irratti taasise yommuu yaadatu akkas jedha. Falmii loojikii ta'e kan dhiyeessan ta'us falmiin sun hammaatee waan tureef gama kamiinuu isa kan amansiisne ture. Falmii yoo injifattellee hiriyaa dhabuu akka dandeessu hubatte. Seenaan kun falmii irraa fagaachuu fi wal hubachuu caalatti bu'aa qabeessa akka ta'e nutti agarsiisa. Falmiidhaan nama injifatu. Yoo loojikii dhiyeessitee nama sana injifattes namni sun waan keessatti ittiin gammanneef atis booda gadda isaa sana ittiin gammaddu. Kanan biraa piriinsiipilii lammaffaan yaada nama biraatiif kabaja agarsiisu. Gonkumaa dogoggorteetta hin jedhin. Saayintistiin namoota waayillan isaa ilaalcha faallaa qaban waliin wallaansoo qabu tokko dogoggorteetta jedhee hin beeku. Kanaamannaa dogongora qabaachuun danda'a. Dhugaa jiru haa qo'annu jedha ture. Haalli kun immoo mariin banaa fi wal kabajuun kan jajjabeesse yoo ta'u bu'aa fooyya'aa ta'e argamsiiseeraaf ture. Walitti dhufeenya gaarii guddisuuf yaada namoota biroo kabajuun barbaachisaadha. Hayyee hanga dhumaatti waan nu waliin turtaniif galatooma. Akka isinitti tole abdii qabna. Viidiyoo haaraa yommuu gaddisnu akka isin jaalala barreef seenessa boodkaast sabskiraayib nu godha. Yaada fi gaaffii qabdan koomentii irratti nu barreessa. Yaadni keessan qabiyyee daran fooyya'aa ta'e akka isiniif hojjennuuf nu gargaara waan ta'eef jechuudha. Akkasumas kitaabni addaa akka nuti isiniif dhiyeessinu barbaaddan yoo jiraate koomentii irratti nu barreessa. Yeroo hunda kitaaba haaraa isiniif qooduudhaaf qophiidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Hanga yeroo itti aanutti qophii biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii.